cubbuu gootan hin qabdanuu mucaan keessanii cubbuu goote hin qabdu. Dhageessanii mucaan keessanis cubbuu hojjette hin qabdu. Inanne hin bunne dubartii waan isiin ta'aa jirtu tu dhageessanii reenfa faa galchinaa. Reenfa ajjeefamtee jennaan reenfa faa galchinaa haadha koo. Kanaafi sirriitti nagaaminii. Wallaahi nu waa biraatiin miti. Amma Maarqos jechuun ijoolluma ollaa keessaniiti garuu dirqama doorsisa isinirra ga'e kana amma namni tokko namanu. Amma viidiyoo qaalittiin sun waraabdee gadhiifte mucaanii biyyuu maan akka naam jettee sana waraabanii maal jedhan argitanii soba Oromoo duun jedhanii Facebook irratti Maarqos footoo kaaseen isinii erga jechuudha hunda keessanii. Kanaaf haati xiqqoo isaan qabdu haadha doorsuu jechuun haadholii Oromoo guutuu doorsuu jechuudha. Kanaaf deeqaa 2-3 viidiyoo ta'anii matanii acufatan. Haadha keenya banadhaati. Neetworkii Mboo ajuuratti fakkaata. Ilmoon isaanii biyyaa baatee geeffadhaa. Neetworkii sirreeffadhaan. Kurumbaduu koo mooditara isa tokko irraan kaase isa kamiin jirtaati? Narkaa badeeman. Allahu akbar. Uumama sagalee isaan kaase. Sagaleen keessan baay'ee nagaamu kun. Kan irraa kaasee galatti dabarsa. Viidiyoo badeetti eebboo al tokko daqiiqaa 2-3 gaafanneeni waa'ee mucaa isaanii nu yuumbeen narraa dubbataa jirra. Waa'ee isaanii barbaanne nu dhaga'u. Haati keenya maal ta'an doorsisni edda galgala haati keenya dhufanii ayii mata nuu ka jedhu yaada kaasne jennaan uummanni keenya sagalee ta'aafii jiru shamarran mana madaamii sagalee ta'aafii jirtu hin barbaannu hin dhufannu jedhamee ture. Amma immoo yeroo dhaga'u dhufuu barbaadanii jedhame. Erga dhufanii immoo viidiyoo ba'anii daqiiqaa 2 dubbatanii cufatanii dhimma isaanirra gahaa jiru qofarraa adubbatan intalli isaanii ta'uu geessanii intala isaanii ta'uu qofa nuufa mirkaneessan. Haadha keenya akkam jirtu nagaa keessanii? Atiin boo'in ati qo'i seeraan dubbaddu maali kuusaa? Akkati boossuuf miti kan si fideen. Sarraa nuti qabadhati. Please sir. Sarraa nuti qabadhu. Suuta. Haadha keenya. Mbooyinaa haadha keenya nuyyuu boonyee dadhabnee waan jirrutti jirra. Abshiraa haqa mucaa keessanii illee ni baafna. Haqni mucaa keessanii illee ni ba'a. Isinii waliin jirra. Mbooyinaa cubbuu mucaan keessan goote hin jiru. Cubbuun yoo ta'e dubartii taatee dhalachuu akkasumas immoo namni dubartoota biyya Arabaatiif sagalee ta'u dhabamu kanuma cubbuu malee mucaan keessan cubbuun isiin goote hin jiru. Biyya Arabaa keessatti immoo mucaa keessan sabiyyii kanaa miti. Ka guddaadha jedhamee waraqaa guutuu Afrikaa qabuyyuu Arabni waa rakkoo hedduu irraan geessi gatii ta'ee fi hin ajjeefti fa'i Arabni waa biraan isaatii ajjeesuu fa'itu jira. Inni kun iyyuu lubbuudhaan baga jiraatti rakkoon qabu. Amma isinirra maaltu gahaa jira haadha keenya? Maal isiniin jedhaa jiran bilbilanii kana qofa himadha. Waa ilmoo keessa irraa dhiisaati. Ebboo tasgabbaa'ee jedhiin armee kanaanii tasgabbaa'ee jedhiiti waan irra gahaa jiru bilbilaan waan isaaniin jedhamaa jiru adubbatan uummata Oromootti. Isin immoo sheer godhaa waraabaa. Takka miira keessa galaniitudha. Miira. Ebboo bakka meemee isaan xiqqoo si'a tasgabbaa'anu kottuu taa'ee itti ati nuun dubbadhu ebboo. Waan kana hin beektaa waan jedhamaa jiru hin beektaa quba qabdaati. Mubee waan kanatti matan dubbadhu. La dubbadhu wallaan qabalee galaanaati dhuftee fuuldura namaa teessisu bo'uun dura goote. Okay, Oromoo ani sifanii guyyaa obboleettiin keenya Saaraanii harmeen kiyyaa gara miidiyaa dhuftee himachuu barbaaddinaan jennaan akkuma argitanii harmee gara miidiyaa hin finnu jedheeniin ture. Lakkii dhuftee himattuu dallaalaa biyyaa sanatu nuguseetu as faraarraa jira. Birriitiin itti hirkitellee hin jiru. Afaan kee qabadhu jedhee as faraarraa jira kan jedhanudha.
kan nama gaddisiisu seenaa harmee kanarraa wanti isaanitti himatanii ijoollee kana qophaa guddisan abbaa malee isinii galee. Saaraanii nama jireenyaa haadha ishee arguu dadhabdee qotattee lafa lafaan qabdu haadha ishee kana jijjiiruuf baate Saaraan isiin guddoon jechuudha. Guddina hin qabdu isiinis waggaa 20 wayi. Waggaa 21. Isiin sun immoo waggaa 19. Isinii galee. Isiin sun immoo obboleettii koo hangafa qofti hanga yoomiitti nu hojjettee nu nyaachisti jetteeti kan isiinii gara Dubbeeruutu deemte jechuudha. Garuu hanga yawwanaatti ji'a 7 guutuu sagalee haadha dhageessee hin beektu sagalee ilmoo ishee itti aansuunis akkasuma takkaa maallaqnis ergameef hin beeku jechuudha. Haati kuni baradheen qabu barumsa hin qabu kan isiin achi baatee bara 2024 ji'a 8ffaadha kan isiin irraa baatee silallee akkasuma asoo din dadhabde boo'icha biraan dandeessu haala itti guddisteeti yoo haala ilmaasiitti guddisteetu adda. Hin boo'ini harmee Saaraa gabbitas qalbeessiin afaan beektu. Biyyanii bu'aa jiru wallaahi. Wallahi gara nama gubataa jarri ashaangullitii bu'aa gadhiistanu laayiviirra nama baasuu danda'a waan ta'eef ashaangullitii bu'ichaan gadhiisina. Yaada kanatu fixannee nama baasuu danda'a laayiviini. Baay'ee gara nama gubata dhugaa imimmaan haadha arguuni. Imimmaan haadha arguu baay'ee namatti jabaata dhugaa dubbachuu fi garuu immoo haadha koo hin boo'ina. Nuundi keenya akkuma namaataniyyuu mucaa dallaalaa sanaanii jette dhiifama gidduudha adda kutee akkuma nama kamiiniyyuu maallaqa kennee fi ilmoo koo meedikaala goosisee guyyaa 3 kan isiin bararaa deemte inni ji'a 2 booda bararaa deemte jedhanus sobaa. Intalli koo amala sees nan beekaa nama amala akkasii qabduu miti intalli koo qulqulluudha ani ittiin amanaa ilmoon ji'a 7 dhalachuu hin danda'a. Tarii marfee waraananii dhalachuus hin dandeessi. Mucaanii meedikaala gootee namni ijoolleen biyya arabaa gadi baatee warri dallaalaan ijoollee keessan gada Dubaa irraa waan argee dhufanii waan ta'e dubbatanii turan. Mucaanii yoo meedikaala godhamu malee namni biyya alaan ba'uu jedhanii ni jarriyyan dhugaa akka ta'e bareera. Ji'a tokko teessee Itoophiyaa keessan jedhame soba jedhaan taate. Soba meedikaala gootee maallaqa dallaalaa sanaa kennee Finfinneetti intala kootiin nagaatti jedheen ofirra deebi'ee ergasii ijasii sagalee siis hin dhageenye maallaqa iyyuu barbaadee miti intala koo iyyuu hin dhabee unkaan maallaqa ergu miti naa dawwaltee iyyuu hin beektuu jedhe. Wanti simman goote meedikaala goote gara biyyaatti deebite hin jiruu jedhan an sagalee jaraa waraabeera tarii jaratu iyyuu sobanii natti ergan jedhee tananuma haadhuma kanayyuu sagalee haadhaa hunda waraabeera. Sini galee harmeen immoo nama hin baranneedhaan siifoo koo ilmaan kan akkanitti guddise beekaa. Sheer Oromoon hundee ta'uu qaba. Waa tokko fira Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessa hin jiran amma Itoophiyaa jinnii jaankaa goodarree minaa minnaan jettan kun naan liqinfamu wana. Wal malee fedhan qabnu jedha keenya. Wal malee maal qabne jedhe weellisaan. Wal malee fedhan qabnu sheer godhaa hundi namaa dhaga'uu qaba. Nu ammas nama rabsaan jirru naman tiraa jedhaan jirru. Adaraa seera dallaalonni afnaan amanu dallaalli ijoollee shamarran keenya gurguraa jiru ragaa qabatamaa qabna kuno guyyaa siindeen asii baatee deemte eerpoortii keessatti galmaa'ee jira dhageessanii eerpoortii keessatti galmaa'ee jira haadha bu'aa jirti dhufte inuma dallaalli gaanfa baasee dallaalli eeyyaman qabne dallaalli biiroon qabne magaalaa Finfinnee keessa taa'ee gaanfa baasee jechuudha. Eegee baasee haadha doorsisuu eegale. Haati uummata Oromootti gadi ba'ee madhee du'aa hundee jedhanii dhufan. Edda gaanfinnu inni irra. Kanaaf yoo danda'ani eebboo haati mucaan kun yoom akka deemte guyyaa meeqa ila jedhee maal jedhanidha. Imbaasii irratti guruppii irrattis. Erga mara ijoolleen ajiraatu ijoollee Oromoo. Namni tokko meedikaala godhu malee biyyaan ba'uu jennaan. Eeyyee meedikaala gootee ji'a tokko teessee lola wayii jira. Lola nun beekne Itoophiyaa fi eessatu lolee ji'a 8 kana gidduu ni yaadachisaami. Lola wayii ture lola sanaaf ji'a tokko Itoophiyaa keessa teessee mucaan xiyyaarra addaan cite obboleessoo xiyyaarri Itoophiyaa indoo minumaayyuu ati hin qabamta
Eerpoortii nuti kasa saganaa jechuudha. Xiyyaarri Itoophiyaa bara koronaa xiyyaarri Ameerikaa dhaabate iyyuu xiyyaara badhaafamedha. Bara koronaa iyyuu hin dhaabanne. Nama fe'uu dhiisee qodaa fe'aa ture. Xiyyaarri Itoophiyaa jechuudha. Naalabuuk. Eerpoortii maqaa eerpoortii irratti immoo wallaahi abbaa barbaade inni su'a. Isuma dhuguma. Eerpoortii Itoophiyaa irratti abbaa barbaade inni su'a. Nan argeen. Eerpoortii Ijiptis argeera, kan Dubaayis argeera, kan biyya meeqaa argeera. Eerpoortii Itoophiyaa dhuguma akka badhaafame jira. Gaafa ittiin deemtan argitu sunis. Kanaaf lakkii boo qabeenya kooti eerpoortii Itoophiyaa qabeenya kooti abbaa barbaade inni su'a. Abbaa barbaade inni su'a. Qabeenya kooti bakka. Kanaaf qabeenya kooti. Allaqe. Kanaaf maqaa balleessaa jira jechuudha mucaan kun. Namichi dallaalli kun eessa jira? Biyya kana keessa jira. Nama nu birmatu. Haati keenya dubbatanii daqiiqaa lama sadii dhaammatanii utuu jedhanii natti tola. Eebboo haati keenya. Viidiyoo banachuu dhiistee akkasumatti haasoftu ammallee viidiyoo banatte hin boosii isheen rakkoo. Akkasumatti dubbatan uummata keenya argitaniittu miti. Fuula namaa kana xiqqoo. Ituu isaanii dubbatamu biyyaansi ijoolleen viidiyoo xiqqoo si waraabbatanii gaarii natti fakkaata silaa garuu ituu sabaranii takkaa'edha. Bakka adiisi qinibbirii goona miidhumarraa amma waraabbanne irratti sagalee goona bakka waa tokko jechuun haadha keenya akkasumatti dubbadha. Mootii kaasii dubbachuu. Mootii kaasii obboleesso dallaalicha finna dallalaadha kana doorsaa nuti ni bita. Waan jabaa horii seetanii eegina. Oomu qunxulloo tokkotu biyya raasi. Kan inni haadha arrabsaaru. Nagaadha mini nagaa kenna. Nagaadha. Inni gaama. Nagaa yoombe. Kan jiraatu jechuudha komiti. Ani kanan jedhu mucaa na biraa deemte anadha mirga deemte ji'a sagaliidha. Ji'a sagalin finne iyyuuti xinnoo qabdi jirti. Gaafa deemte immoo waan hunduma isaa meedikaala galtee isheen deemte nugusaa kan jedhamu kanadha kan geggeesse barbeettu makiinaa yaabsisee baqa bultii lama na bira bultee sadaffaa irrattidha isheen barrarte gizee sanaa jechuudha. Achi gaafa booleedhaa deebinu geggeessine gaafa deebinu immoo birriin daa'imni birrii 50,000 taaksii keessatti fuudheen ittiin laadde inni immoo birrii kana sinaallaan naan jedheetu deebiseetti na arrabsaa ture. Kanaafiyyuu arraba waan hin taane inni naan jedhee galagalii maalsiin godhaa mucaan kee akkas taate maalidha naan jechaa ture. Isa kana iyyuu dhiiseenanii amma immoo kana gidduutti immoo wanta odeeffamee kun kaleessa raniin hin dhageeyyuuti mucaan kee deessee kottu fudhadhu birrii 20,000 kaffaliiti birrii 20,000 kaffaliiti si yaabsisne si erginaati naan jedhee naan birrii maali siin kaffalattiin hin jedhee birriin kaffaltu taanaan immoo lubbuu mucaa keessin argattu maal isa hamma yoomitti seenaa sii ta'a maalidha naan jechaa ture ani walitti wanticha immoo beeku maali akka inni godhe immoo. Birrii kaffalinaan jedhe ani waanan kaffaluu sin qabu inni immoo kana immoo na dhaabbadha ani waanan jedhu qabu abboon kana waanan godhuu sin qabu bakka. Dhageessanii uummata garagali jedhee haadhaan. Gaaficha meedikaalaan isheen galtee deemte ani deemumsa ishee sin dhageenye garaatti baachuu ishee sin beeku gaafa isheen kana galagalii waan na gootu hin qabdu kara barbaadde irra deeminaan jedhee ani waanan godhu sin qabu sirriidha waanan godhu immoo hin qabu mucaa nagaa fayyaa fuudheen itti laadde gaaficha gaafa inni deesse mucaa kee fudhadhu kootu gaafa ni naan jedhu birrii immoo kaffali dura naan jedhe jalqaba gaafa bilbilee natti himu birrii 85,000 kaffaliiti ayyarii irratti si yaabsisanii si erginaati naan jedhe ani birrii 85,000 mini birrii 8,000 lakkoofne ani iddoon fiduu sin qabu anoon beekuttiin hin jedheeni achi booddee inni immoo fuudhee gadda galgala immoo bilbiluma naa bilbilee akkanadha deesseetti birrii 20,000 si gargaaraati birrii 20,000 kaffaliiti geeffadhu fudhadhu mucaa kee naan jedhe ani maalan godhaan isteediraa waaqayyo maalan godhaan eessaa fideen birriin kaffal mucaanoo nagaa deemte asii meedikaala galtee hunda isaa galteetiin isheen deemte yooti
fayyaa ishee nagaa isheetiin isheen barrarte yooti kana gidduutti ani maaliyyoo ta'u ani mucaan kun fayyaa isheen barbaada nagaa isheen barbaada inni immoo waan inni kana nagaafatuuf immoo hin beeku ani isa kana saba maal Oromoo adaraa keessa maal akkuma beektan naa godhaati mucaan kun mucaasa qabaattu Arabaaf isa dhaltu Oromoof isa dhaltu abbaa barbaadeef isa dhaltu mucaan kun garuu fayyaa ishee akka chiratteetti akka isheen naa deebitu naa godhaa naa dhaabbaddaa adaraa keessa maaloo mucaa wallaalara waan tokko beektu deebiin deeffattu anuu ishee gadhiira garuu isheen immoo naan gadhiira arasaayyuu dubbii deeffachuu hin dandeessu hin sodaatti hin urgufamti manaa baatee hin beektu bakka ta'eef kanaaf ani waan hin godhu tokko iyyuu hin qabu waanuma hin godhu hin qabu adaraa keessa maaloo waanuma gootan godhaate akkuma lubbuu ishee naa baraaraa. Galatooma kalas ni gaha kalas dubbatina imboyna adako imboyna nutu waa gochuu dadhabe jennaan mucaan goobe nutu waa gochuu dadhabe baya gammadda kun Guddaa keessa taa'ee magaalaa Finfinnee keessa taa'ee namichi kun haadhatti roorrisee ilmoo gurguree dallaalaa seeraan alaa mootummaan barbaadaa jira. Dallaalaa seeraan alaa mootummaan hin barbaada. Inni kennu dhabamee haatiin tala deesse ilmoo sii jalaa gurguramtee deebi'ee itti doorsisee teelee keessaa kan sagaleen isaa ba'uu danda'u jechuudha. Argaa hundi keessanii dallaalli amma kana humna godhatee dallaalaan Alo fayyaa isheen baasee hunda. Laayyuu baatee bultii tokko bakkee baatee bultee hin beektu na jalaa gaaf bultii lama na bira bulteetiin isheenii gaafa sadaffaan isheen barrarte birrii. suuta jedhi nutti duwwaa sagal Duwwaa sagal 8 18 68 duwwaa 6 duwwaa 6 81 bilbila lama qabatachuudha tokkommoo isinitti maammalle. amma nutti barreessaa koomeentii jedhatti Oromoo bakka jirtanu Oromoo salphanneerra dallaalli gaafa baasee haadhaan garagalee jechuu jammare ilmoo harkaa fuudhee gurguratee ka'ee namichi kun Duwwaa sagal barreeffameera lakkoofsi barreeffameera uummata keenya warri seeraa keessattu Duwwaa sagal 25 duwwaa sagal 25 20 66 duwwaa 5 duwwaa 5 irra deebi'ee anu nan dawwala duwwaa sagal 25 20 66 duwwaa 5 meani nan bilbila waan jedhu laalla walumaan ajjala jira simbu ajjala jira wala maala uummata keenya maayif walitti callimna garu suuraa isaa qabna bilbila isaa qabna kan inni jiraatu Finfinnee akkamitti akkana goobe dallaalaa seeraan alaa sanuu dallaala seeraan eessanii maqaan isaa eenyunni nugusaadha maqaan isaa wallaalame maqaan isaa maqaa abbayyeesaa Mubee waan si fayyadu jira. maqaa abbaan beektaa Sagalee waraabbadhu harmee irra deebisee haasofsiisi. gaafa dhukaatii siifan dubbatu Okay, harmee. Harmee. Nugusaan kan naan jedhe mucattiin ji'a tokko na bira turte Finfinnee naan jedhe mucaan keessirraa adda baatee Finfinnee turtee beetti. Lakkinarraa deemtee iyyuu beektu isheen gaafuma barraruuf jette bichaa natu fidee dhufe hamma booleetti natu fidee dhufe manaayyuu baateen beektu na biraati. Okay, galatoomi. Irra deebitee immoo meedikaala gootee ji'a tokko yookiin ji'a lama mana turtee beetti. Hin turre lakki gaafichumadha. Okay, galatoomi.
لا Amma nama kuma sadii keessaa gurbaan ammoo kana namni wallaaleeti dhiifama naa godhaati. Akkamitti namni waaxiitu dhibame? Mee nama kana hunda keessaa namni gurbaan kun bootaa kana bakka akkasiitti namni jedhu dhabameeti akkam callistanii namni waa tokkotiitu dhibame? Namni jiraatee tokko barreessaa haaseen yoo namni beeku jira. Dara hin jirani wallahi namni dhibamee miti. Gurbaan hin dhabamne jira keenya gurbaan baru fifu Dr. Jitu gurbaan dubbatee tureera. Ana Finfinneen jira abbaan dubbisuu barbaadan koottaa jee adreessa isaa hunda himaa ture inni fifu afaan isaatinuu gastira dhufeetu. Askoon jira jee bar askoodhaan jira jee nagaa saadhamoo maali gurbaan san dheengadda harkeetiin ture poolisii naa godhaadhaan hin qabaa micaan asirra dhufee turu san guyyuutiin harku jiraati qaama poolisii maaliif naaf hin goone anaa qabsiisaa mee waan feetan fidaadhaan jechuun jira guyyuu wal harku jira jee nagaasaa nama jaamu kan wajji garee tana keessa jiru asirra qotira takka erga duyyaan ni jira. Kun dubbiin kun egaa gana guddatee mucaan illee dhokachuu isaa waan hin oolleef namni beektan keessaan namni sooshaal miidiyaa irratti ol bahee dubbachuu waan sodaatuuf viidiyoo ofiillee waan mul'isuu hin barbaanne keessaan illee ta'ee ergaan miseejiidhaan gara mubaarakiin barreessuu fi dandeettanii namni hin beektan yoo asirratti illee baatanii dubbachuu baattan keessaan barreessaatii bakka inni jiruu fi namni beektan gara keessaatiin haadha immaan daa'ima tanaa laalaatii piliis namni keessaan beektan keessaan barreessaa fi mubaarak musaafaa. Kanuma jedhan. Okay, amantii galatoomii dubbiin isaa iccitiin isaa tokko keessaan kan naqaqqabe mucaan kanaan dura nama birrii 500 irraa nyaatetu jira birrii 25 irraa nyaatetu jira bakka inni jiru nin beekaa jedha. Poolisiin Oromiyaa Finfinnee keessa jirtan keessaan na dubbisa. Please as jala jirtu keessaan na dubbisa. Haati kun haadha keessanii hin doorsise hin talasii gurguree gudeechise erga gurguree immoo sagalee sii hukkaamse ammallee deebi'ee itti dhaaddataa jira. Oromummaan dhiigummaan dhiisa namummaa foonuma sinirra jiru kana laalaatii keessaan na dubbisa. Amma isa kana gabbu'een sin wajjin haasaa jechuudha. Mubee siifoo namni keessaa si barreesse jira wanta kanarratti namni ibsa si godhin jiru. Namni keessaa na barreessetu jira amma. Mucaanii shiftaa ajaa'ibaati. Nama takkarraa 500 nyaate, nama takkarraa 25 nyaate. Ijoollee keenya shamarranii fuudhee ukkaamsaa jira. Maatiin kun sagalee argatan malee kan sagaleen arganne baay'eetu jira jedhaa jiru. Akkamitti poolisiin Oromiyaa biyya keessa jirtan na dubbisa. Shakkii malee namni kanaa ol akka nyaatamee oduu amma kun diqqaa ta'ee nutti fakkaata malee kanaa ol nyaatamee yookiin kanaa ol dhiibbaa irra ga'ee illee jiraachuu mala kun sababa ta'eeti miidiyaa irra as bahee malee kanaa ol jiraachuu mala oduu qoratamee mucaan kun waan baay'eetu as bahe kanaafuu namoonni beektan piliis haadha tana laalaati waan tokko jedhama. Okay, Saaraa dubbadhu. Okay, maazariin maal jechuu barbaadde beektaa? Mucaan kiyya hamma galtutti immoo sistariin kiyya jechuun haga galtutti ijoollee Oromoo bukkee naaf teessu. Siqiqii keessa hangumachi teessutti iyyuu siqiqii teessa akka isheen teessu hin barbaadu jechuu jirti. Yoo waan taa'uuf hin danda'ama ta'e achi teessu jechuudha jara warra soddaa kana bukkeedha. Mubee በአማርኛ አውራ ኤምባሲው ይምጡ። አዎ ይሻላል እንደዚህ። ያ namichi jazbaan dhageessanii qaalittiin humna qabdi jara keenya. Qaalittiin humna qabdi amaariffaa maal jedhanii haasa'an jara keenya. Maaluma jedhanii haasa'an. Isheetu maazariin maal barbaadde beekte jara bukkee haguma galtutti akka taa'amu barbaaddu. Okay, isa akka amaariffaan dubbatan barbaadaniis. Yoo dallaalaan Haati kiyyaan dubbatti amaariffaan rakkoon hin jiru. yoo dallaalaan qabame qofa. Yoo dallaalichi tasfaayee galchaa ilaalu ijoollee meemee tasfaayee galchaa meera tasfaayee galchaa meemee nama galchaa ilame galchaa. Warri moodi taraa galchaa meenu moodi taraa hin qabnu. Gariin amaariffa beekanii? Chara kongo finfinnee irra taana.
Isin naannoo san jirtanii bakka amma jedhame kana bakka inni jiraatu. Ani Finfinnee naannoo lidataati iddoo hojii kooti. Rakkoon qabu iddoo inni jirutti naannoo godhana. Askoo naannoo askoo jiraata gurbaan nama sii kennuu danda'a. Galatoomaa obbo Tasfaayee. Bilbila koostii ni kenna. Amma lakkoofsa sii kennuu danda'a nama Bilbila bakka koosii gurbaan ergeen jiru. jira siifan keechan bilbila si ergeen jira. Lakkoofsa nagee qabdaa Fi sii suuraa isaa naaf erga. lakkoofsa nagee kenniif. Keessaan barreessa. Naaf erga Tole. bakka. Ijoolleen biraas hin jiru hiriyoonni koo achi akka isaan qabanii asitti nuuf eechan goona rakkoon qabu. Amaanaa sinitti haa ta'u obbo Tasfaayee seenaa kana nuuf hojjedha. Immediately bakka borumaayyuu hedduusi isaa dambaafamnaan ani boruu nan dhaqa rakkoon qabu. Hedduu galatoomaa umurii sinaa dheeressu. Ayyee. Hanga ammaatti Gadi bu'iiti siifan gadi bu'iiti keessaa lakkoofsa nagee si ergaa. Oromiyaa Tasfaayee gadi bu'aati siifaniin dubbadha siifan gadi bu'iiti dubbadhu kottu. Deemi dubbadhu kottu naman sii kenna. Naman sii kenna siifan deemi lakkoofsa siifan kenna. Okay. Lakkoofsa nama bakka isaa beekuuf deemi dubbadhu kottu. okay amma Mubaarak Mubee yaa dubbatan isaa. Mubee dubbatanu amaariffaan akkasiin jettee kaate. Mucaan koo Oromootti naafa kennamtu hamma biyya dhuftutti ijoolleetti naafa kennamtu jedhanii jettee nu amaariffaan dubbachuurra isaanumti dubbachuu wayyuu Mubee. Bakka itti godhamu dubbatatanii ofiimaa. Isa kanas qo'ee sirreessan fa'a imbaasii waameen fa'a jala imbaasii dhufin jedhee waameen fa'a wayyaa sabara. Ayyee. Kennaa galchaa mudhii kennaa galchaa. warri Mooriitara galchan. Kennaa galcha warri mooditara.